maqaa isaa namoonni beekanii yoo hirannuu deebiitii nu himeettanis maqaan feesbuukaa Mu'ee Maaksiidha. Maqaa isaa ka dhugaallee beekuu baadhu. So gama dhimmaatitti deemna. Akkuma keenyatti sooshaal miidiyaa fayyadama. Namuu sooshaal miidiyaa kana gama adda addaatiin fayyadama. Inni sooshaal miidiyaa akkaataan inni itti fayyadamu sooshaal miidiyaa hawaasummaadha. Keessattuu hawaasummaa dhugaan isin jiru gabbu'ee hawaasummaa tan Oromoodha, ta uummata keenyaa, abbootiilee teenya seenaalee dur bakka isaan lubbuun isaan itti dabarte, bakka isaan itti awwaalaman seenaa Oromoon beekuu fi Oromoon hin beekne qorachuudhaan kaanis Oromoo beeksisuudhaan seenaalee dur Oromoon qabdu dhaloota ammaa kana beeksisuudhaan yaadachiisuudhaan bakka silaa abbootiileen teenya warroottan silaa uummata keenya kanaaf qabsaa'uudha gaara seenan bakka isaan itti hafan, bakka isaan itti kufan, bakka isaan itti awwaalaman qabrootiilee isaaniitirra dhaquudhaan bakka isaan itti awwaalan dhaqee qabrii san suuraa kaasuudhaan hawaasatti mul'isaa ture jechuudha. Fakkeenya dhiyeenya amatuma kana keessa Hargeysaa keessa dhaqee qabrii takka beeksisee ture. Nama san maqaallee beekuu baadhu qabrii san garuu suuraa kaasee nu garsiisee ture. Qabriin sun akka fakkeenya qubbiidhaa fakkaatti. Gartanii yookaan halwaa fakkaatti jechuudha. Achirratti suuraa takka ka'ee ture. Hargeysaa keessallee dhaqee taa'ee suuraallee ka'ee ture. Bakka adda addaatitti. Hargeysaan akkuma beektan maqaan maqaa Oromooti. Ammaaf warri isaa keessa haa jiraatu. Hargeysaan tun maqaan isii maqaa Oromoodhaati qabdi jechuudhaan isummaanuu maqaanis maqaa Oromooti, biitiinis teenya jechuudhaan dubbate. Kana nama ifii beeksisuun gaariidha. Dhaloonni lafarraa ka'aa deemu kuni waan isaa haa baruudhaaf seenaa isaa yaadatee tanaan haa guddatuufi akka waan adda addaatitti gartanii akkuma namootan tokko haraara adda addaatiin qabame karaarraa mammaqu jiru kanatti akka waan hin taaneen karaarraa hin mayne akka seenaa isaa odoo hin baranne karaarraa hin mayneef seenaa Oromoon qabdu keessattuu hawaasni keenya baha biiftuudhaa qabu kana takka takkaan keessa deemee barsiisaa jira jechuun mucaan kun ilaa hanqa aadaa, uffata aadaa, meeshaalee aadaa ta dur gartanii san hunda agarsiisuu ture jechuudha. Maaliif dhaloonni duraanii waan isaan irra dabran dhaloonni ammaan tana lafarraa ka'uuni akka waan san artee guddatuufi lakkaa. Abbootiileen teenya waan kanarra dabraniiti as gahanii nuu kana asiin nu gahanii bilaashumatti nuti dhaloota intarneetaa hin taane nuti dhaloota sooshaal miidiyaadhaa hin taane akka laaftutti asii hin geenye jechuudhaan mucaan bashaashni kuni uffata aadaa Harargeedhaa uffatee ganda keessa deemuudhaan hanga namni keenya if yaadatee if barbaadu takka godhuudhaan sadarkaa amma jiru kana gahe jechuudha. Gaa waan kanarraahi suuraa inni gadhiise sooshaal miidiyaa feesbuuk isaatti irratti gadhiise irraa kan ka'e Somaalonni arkan yookaanum fattaalonni Somaaleedhaa warroota Somaalee hojii dalaguudhaan ni jiraniis arkan jechuudha. Arkanii Somaaleef gabaasanii Somaaleen waan oduu jaalattuuf akka laafatti hin dhiisne waliin geesse. Somaaleen keessattuu wal jalaa qabuut akka geessi waliin geesse jechuudha. Akkasitti mucaan kun nama lammiin nama Oromooti, nama Itoophiyaadhaati. Itoophiyaa keessaa nama lammiin Oromoodhaati. Inni kun biyya teenya keessa dhufe Hargeysaa keessa dhufe Hargeysaa suuraadhaa fi viidiyoodhaa fi waan adda addaa kaasee
akka Hargeysaan tun magaalaa Oromoodhaa, naannoo Oromoodhaa, biyya Oromoodhaa isuma tanaahuu Oromoon qabdu Oromoodhaa qaba jechuudhaan akkasitti gabaasee sooshaal miidiyaa feesbuuka isaati irratti gadhiise jechuudhaan Somaaleen rafuu jirtu hundinuu hirriba irratti waliin kaaste. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa keessattuu hawaasni keenya hawaasni baha biiftuudha dhagayaa. Warroottan hogga waan kana dubbannu waan kana keessa gartaniimi fifiineeti waan kana dhaamsine jettanii warroottan fifiidan bocolticha eenyu kan akka Khadiir Harmaayaadha dhagee dayyuusa akka obboleettii teenya dhiiga isii dhooyisuudhaaf fifiidu kanatti mucaa kanaas rakkoon takka yoo irra geesse kanaas akkumattiin dhooyisee wanni godha yoo kajettu taate mataa keetii dhawamaa beeka naal abuuk saricha Hamzaa Haajiitiin wan dhimmi dirree dhawaadhaa sin naqu sin galchu jetteen na alatulla aleek ati boruu kan zakkii daalaas kan mootar saayikil sitti biteen dhimmi dirree dhawaadhaa sin galchu jechuun irraa nama deebuu mitaati sii galee nama akkasiiti nama Harargee kamuu taanaan dhimmi dirree dhawaadhaan ni galcha nama Oromoo kamuu taanaan dhimmi dirree dhawaadhaan ni galcha yaa wasaqticha naal abuuk udaan karaa bule sii galee wanni si naqee hin jiru ati ifiifuu sii gala gosummaadhaa fi balaa qalaa ajaa ganta keessa oofaa jiru tokko siiti. Wasaqa wanni ati as geesseen wanni ati ittiin beekamte gosumaa labsuudhaan gosummaa beeksisuudhaan gosummaadhaan hawaasa kan adda ciruudhaan dirree dhawaa keessa waan ati dalagaa jirtu si beena takka takkatti si beena sii galee naamusa keetiin taa'e wasaqa naal abuuk. Soo kanaaf mucaa kanarra akka wanni takka hin geenye akka qeesii isaa irraa hin cabne. Ina geessanii warroottan nuti tiktaakeroota warroottan nuti yuutuubaroota jettanii fifiidan kashlabboonni dirree dhawaa keessa jirtu mucaa kana wanni takka akka irra hin geenye odoo isin jirtanii mucaa kana wanni takka akka irra hin geenye dijedus maashina udaan darbu atis nama rakkoon Oromoodhaa akka ibsamtu hin feene irraa yoo Oromoo rakkoo takka ni ibsanneette nama lakkiin tahuu jee dhoorkurraa tokko siin jaanatis sii galaami. Kanaaf wal beeyna jaffee tiyuub atis si beena waan ati taate waan ati amma dura maaliif akka ati amma dura eenyu murti guutoorra duulaa turtees ni beeyna beekaa callifne malee yaadayyuus ummata garaadhaaf bitame isin hunda isin beeyna gartanii waan isin taatan takka takkatti isin beeyna sharmaarkii yaadam si beeynaatis si beeyna tukaana deddeemu tukaana waan dabarsitee duubarra teessaa si beeyna waan ati hojiirra jirtus waan ati hojjettus si beeyna. Kanaaf isin hunda takka takkaan isin beeyna jechuudha takka takkaan hunda keessan takka takkaan isin beeyna akka nama waan takka illee quba hin qabneetitti afaan xaxxaragatanii deemtan gartanii. Kanaaf wanni isin gootan mucaa kana cinaa dhaabbachuu gartanii odoo isin jirtanii akka mucaan kun waa takka illee hin taane mucaan kun wanni inni dalagaa ture isinii dayyuusota kana seenaa abbootiilee teessanii isin barsiisaa ture isin hubachiisaa ture bikka abbootiileen teenya itti hubte bikka abbootiileen teenya lafeen isaanii itti hubte qabriin isaanii itti awwaalamte kana deddeemee isin garsiisaa ture jechuudha. Baadiyyaa hunda keessa deemee aadaan teenya tana fakkaatti kunis kana fakkaata mukni kunis kana fakkaata mukni kunis kan nyaadhamu kunis kan nyaadhamne jechuudhaan isin beeksisaa ture jechuudha. Ammoo mucaa kana cinaa dhaabbadhaa gartanii akka mucaan kun waa takka illee hin taane mucaan kun akka waa takka illee hin taane amma walitti himna laala shari'aan zaahiri akkasii abshir waa takka illee hin taatu dhiiratiyya.